Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Waaqayyoo kan isin jaalatu, isinis Waaqayyoo kan jaalattan, Gooftaa gooftotaa, Mootii moototaa Yesuus Kiristoos, maqaan isaa kan galatuuf kan kabajame nuuf yaa ta'u. Maqaan isaa waamamee, maqaan ishee kan biraa hin namne, maqaan haadha keenya qulqulleettii Dubree Maariyaam baraa hanga baraatti maqaan ishee kan kabajameef kan ulfaate nuuf yaa ta'u. Akkasumas toloota, wareegamtoota, qulqulloota maqaan isaanii akka aangoo isaaniitti maqaan isaanii kan kabajameef kan ulfaate nuuf yaa ta'u. Bagaa sanbata guddaa torbee arfaffaa yookaan sooma Abiyyi soomii torbee arfaffaa yookiin matsaaguudhaan bagattiin singa'e bagattiin nu ga'e. Maatii Waaqayyoo torbeewwan darbe keessa zoorada irraa kaasee hanga mikuraabitti wajjin barachaa turre irraa guyyaa irraa immoo akka fedhaa fi jaalala Waaqayyooti kan wajjin hin barannu matsaaguu kan jedhudha. Matsaaguu jechuun dhukkubsataa jechuudha. Innis torbeen kun qiddaasiin torbee kanaa Atanaatiyoos jedhama. Matsaaguu jechuun dhukkubsataa jechuudha. Maaliif dhukkubsataa kan jedhuu fi Gooftaan Yesuus Kiristoos torbee kana keessa namoota dhukkubsatan, namoota gadda keessa jiran, namoota sireerra ciisan, namoota torbee kana keessa namoota hedduu nama fayyisaa turedha. Keessaayyuu Gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaa kanarra deemaa turetti namoota hedduu warra dhukkubsatan dhukkuba isaanii, warra dhiphuu keessa dhiphuu isaanii, warra immoo mana kiristaanaa keessatti daldalan isaan ari'ee biyya lafaa kanarra gadaama Qorontos keessatti guyyaa 40 kan soom gaafa ayyaana Faasigaa biyya lafaa kanarra deemaa kan turedha. Innis egaa torbee matsaaguu yookaan torbee arfaffaa kana keessatti seenaa nama matsaaguu kana yoo ilaalle innis siree seerra nama waggaa 38 siree isaarra ciisedha. Keessaayyuu Wangeela Maatiyoos boqonnaa 21 lakkoofsa 14 irratti seenaa kan bal'inaan ni argan. Haa ta'utii matsaaguun bakka tsabala beeta saayidaa jedhamu tokkotti achi ciisaa waan tureef dhukkubsataa jedhame. Sanaan booddee keessaayyuu Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 hanga 25tti seenaa nama kanaa ni argan. Gooftaan Yesuus Kiristoosis dhukkubsataa kanaan gaafa guyyaa sanbataa siree kee baadhutii gara kootutti hin jedhe. Innis siree isaa baattatee gara isaa dhaqee ni fayya. Anaaf isinis namoota dhukkubsachaa jiran, namoota sammuu isaanii dhaban, namoota dhibeewwan adda addaatiin dhukkubsatan Waaqayyo Gooftaan akka marfidhaaf jaalala Waaqayyo haa ta'u. Egaa akkuma beekamu namoonni biyya keenya baay'een isaanii dhukkubsataa jiru. Namoonni biyya keenya baay'een isaanii dhibee sammuutiin, kan isaanii dhibee garaatiin namoonni hedduun dhukkubsataa jiru. Egaa torbee kana keessas Gooftaan Yesuus Kiristoos akkuma matsaaguu maare sanatti torbee kanas namoota hedduu maare jedhamee kitaabni qulqulluu yookaan manni kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo keenya ni lallabdi. Egaa akkuma beekamu abboonni keenya torbee kana keessaa qiddaasii isaanii Atanaatiyoos erga qaddasaniin booddee sirna galatoo kan qiddaasa irratti kitaabni dubbifamu Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 akkasumas Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 14 hojii ergamoota 3 hanga 14 argan. Torbee kana keessa misbaakin yookaan yeedaloon abbaan keenya qulqulluu Yaareed faaruu Daawit boqonnaa 40 lakkoofsa 4 40 yookaan 41 sadi hanga 4 akkas jedhu Waaqayyo dhukkubsataa siree isaa irratti ni gargaaree yeroo dhukkubsataa ciisicha isaa irraa ni afaa fi anooya Gooftaa dhiifama naaf godhii jedhee qulqulluun Daawit. Egaan
Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1-25 kitaaba qulqulluu kanarratti Yesuus Kiristoos akkana jedhee Matsaaguutti dubbate. Matsaagu fayyuu ni barbaaddaa jennaan innis siree isaa baattatee gara Gooftaa deeme. Waaqayyo Gooftaan anaaf isinis warra dhukkubsatan akka maaru. Warra dhiphatan dhiphuu isaaniirraa akka isaan fayyisu. Warra daandii deeman jaalala akka isaaniif kennu. Makiinaa amaa nama gaariitti akka isaan qabu. Fedhaaf jaalala Waaqayyo nuuf yaa ta'u. Kan nu barsiise, kan nu gorfate. Maqaan Waaqayyo keenya, Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf yaa ta'u. Galanni isaaf yaa ta'u. Deessuu dubree maaramee wajjin baraan gabarattameen maqaa Waaqayyootu waan dhaggeeffataniif galatoomaa torbee dhuftu. Dabra Zayit kan jedhu wajjin baranna. Waaqayyo Gooftaan akka nu ibsuudhaaf jaalala isaa nuuf yaa ta'u. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u.